عليه وعلى آله ومن والاه. Egaa utuu qur'aana hiikkaatti hin seenin hiikkaa akkuma humna keenyaatti dubbannaa suuraan qur'aanotaa kun eessatti bu'een irraa kaafamuu waan hin oolleedha. Suuraa 114 kan achitti bu'ee jalqaba qur'aanaarraa iyyuu dubbisuu ni dandeessan. Suuraan kuni keessattuu suuratul falaq, suuratul naas akkuma amma qur'aana jiru kanarratti wal duraa duubatti bu'anii dhufanii bakki isaan garteetti bu'anii Madiina gartee jechuudha. Madiinatti bu'anii gartee jechuudha jarri kun. Sababa bu'aniif qabu Nabii alayhi salaatu wassalaam namni wahii sihiriitti godhe Labiid al-A'sam namni gartee jedhamu Yahudaadha. Sihirii nabiitti godhe gartee rifeensa filaa qara firaa isaanii argatee harka Yahudaa wahiitii Yahudaa wahii rasuula kadamaa achirraa fudhateet rasuulatti sihirii godhee garuu sihiriitti godhuun isaanii waa'ee shari'aa keessatti tokko tuqamarraan ga'uu hin dandeenye shari'aan eegamaadha waan ta'eef haa ta'uu gizee tokko tokko salaate moo salaanne waan jedhan dhimma maatii keessattis waan tokko raawwadhe moo raawwanne waan jedhan wahii itti ga'ee booda bakka sihirii yookaan xonqaa'iin kun owwaalamee Jibriil itti mee rasuulatti alayhi salaam dhaqamee baafame. Gizee baafamee dhufee jedhu guduunfaa yookaan marfee 11tu itti jira. Tokko tokko waan san irraa buqqifamuuni rasuulatti qara'aa aayata kan ofirratti qara'aati rasuulli ofirraa buqqisanii achirraa fayyan irraa hiikamee gartee jechuudha. Egaa suuraan kun suuraa qur'aanaa ta'uu wajjiniini. Suuraa namni beekumsa qabus namni beekumsa hin qabnes qara'uun of eeguudha joolle. Namni alwiqaayatu khayrun min alcilaaji jetti Arabni. Dhukkubsatanii dhaqanii mana yaalaa ciisuun duratti sababa godhatanii of eeguutu barbaachisaadha. Sababa rabbiin nuu kennee zamana sihiriin baay'atu xonqaa'iin baay'atu kana namni قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس معوذات جرمني وام مجركني وفي الرتك رو كنافو حتى ركع صبه كيستي نبي الرجودة قل يا أيها الكافرون أجرتني والنساء أجرتي كرام قل والله أحد أجرتي كرام إيجو مسوبي صلاة ميكا نمني قرآن كان قرأ حديث جد جرو سوبي صلاة ذكري جد قرآن كان قرأ بريسا سكنان جل كبات jechuutu garte gizee rafanullee kanumatu gartee qara'amee rafama jechuudha. Egaa namni suuraa kanaan of eeguu qaba, ofirratti qara'uu qaba jennee egaa kana jenne akki jedhu qura'aanni kuni aayanni 5. Egaa ergaa qura'aanaa kan akka jechuutti qabadha. Ergaan suuraa kanaa ergaan isaa guddoon inni of jalaa qabu akka jalqabaatti nabii barsiisuudhaaf dhufe. Akkamitti rabbitti majeeffataa nabiin alayhi salaatu wassalaam nabiin uswaa qudwaa nutis akkamitti rabbitti majeeffannaa jechuu rabbitti baqanna rabbitti maganfanna jechuu dhufeeti akki jedhu gaaf aayata meeqa agartee aayanni kun tokko amma ja'ati suuraan inni kuni birabbil falaqiit aayata 5 bismillahir rahmaanir rahiim. Egaa wanni hundi maqaa rabbiitiin jammarama jooni. Akkuma kaleessas ni kaase bismillahir rahmaanir rahiimiin kuni aayata qur'aana qul a'uudhu raayimoo aayata qobaati jedhu imaamu shaafi'ii biratti kun aayatuma qur'aana rabbii irraa suuraa irraas aayata jedha. Warri kaan immoo aayata miti gartee jedhu. Egaa aayata ta'uu isaa waliin dhabne la aayata suuraarra moo suuraa mitiidha. Egaa maqaa rabbiitiin hin jalqaba gizee qur'aana qara'uusi maqaa rabbiitiin an jalqaba. Gizee nyaata nyaannusi bismillah. Gizee rabnusi bismillah. Maqaan rabbii barakaa qaba. Maqaa rabbiitiin waa jalqabama bismillahir rahmaanir rahiim. Kiyyo rabbiin keenya nabiidhaan qul jedhi ogga gartee jedhu ofii keetiis aayata kana jedhii qara'e. Ammas ummataan naa ga'i. Qul jedhi yaa ergamaa rabbii. Jedhii majeeffadhu. Maal jedhi? A'uudhu nama jeenfadha nama gaffadha yaa rabbi sittan maganfadha
sittan baqadha siinan of tiksa tika keen barbaada a'uudu sittin maganfadha sittin majeenfadha maalirraa shayxana darbatamaa sanirraa ka waswasaa nama cinqu fageeffamaa immoo khayriirraa fagaataa ta'e nama fageessan kanaaf nan majeenfadha jedhe eenyutti rabbii annaas rabbii namaatti rabbii namaa jechuun jiraachisaa ilma namaa kana jiraachisu isattan majeenfadha birabbii tiksa jiruu ilma namaa kana tiksu isattan gartee majeenfadha birabbiinaas uumaa ilma namaa kana uume rabbi jechuun kun ma'anaa 15 qabdi ma'anuma sadiitti deebi'a gabaabinumaan maal jechuu tolchaa amrii namaa jechuu uumaa ilma namaa ka ta'e tiksa amrii namaa gartee ka ta'e guddisa ilma namaa kana ka gartee ni'imaa isaatiin jiraachisu ta'e rabbii kanatti majeenfadha maaliif jennaan isatu mootiidha isatu danda'aadha isatu deebisuu danda'aa jechuudha ammallee immoo malikinnaas mootii namaadhaa gartee ka ta'e ilma namaa kana hundarratti mootii gartee ka ta'ee jechuudha mootii humna qabu ka dandeettii qabu rabbii kanaattan majeenfadhaa jechuudha isattan majeenfadha malikinnaas ayli maaliki amrihim jechuudha haangoo isaanii ka ofirkaa qabu rabbii haangoo uumamaa kana ofirkaa qabu isattan majeenfadha isattan baqadha ilaahinnaas gartanii rabbii namaadhaa gartee ka ta'e ilaaha jechuun rabbii ilma namaa kana gartee ka ta'e yookiin immoo ilaaha gabbaramaa gartee ka ta'e eenyuun biratti ilma namaa biratti gartee gabbaramaa ka ta'e ilaahiin uluhiyyaadha gartee jechuudha gabbaramaa gartee ka ta'e kan namni hundi gartee isa gabbaru isattan majeenfadhaa waa sadi tokkoffaan rububiyya uumama rabbiin ilma namaa kana uumee jiraachisu ittiin majeenfachuu lammaffaan mootummaa isaa dandeettii isaa sadaffaan gabbaramaa ta'uu isaa jechuudha akkana jechuun jedhan ijoollee namni gaafa rabbitu na uume na jiraachisa jechuu bare dabree immoo isatu haangoo narraa qaba jechuu bare isatu ibaadaa haqa godhata jedhee rabbi gabbaraa gartee jechuu kenna jedhan kunillee matumti isaatu gara gartee ilma namaa kana suutaan guddisaa deemuuti maalirraa miinshar rakkoo natti fidurraa eenyu sharriin rakkoo inni natti fidurraa eenyu alwaswaas namni dubbii nama waswaasu sun waswaas jechuun ijoollee sagalee lubbuun namaa nafsiin namaa dhageessuudha ka sheexanni namatti asaasu jechuudha waswaasi jedha namni keenya yookaan heewasa jedha kan inni nama heewasu min sharril muwaswisi ilannaasi jechuudha alwaswaasituun hamtuu inni natti fidu dhufee natti himu irraani rabbitti majeenfadha eenyu alkhannaasi sheexantichi sun jechuudha alkhannaas jechuun sheexanni jechuudha yookaan immoo alkhannaas jechuun kan namatti dhufu namarraa deebi'u jechuudha tafsiira lama qaba alkhannaas kan namarraa duuba deebi'u sun yoo namni zikrii jedhe a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim jedhe yaknis kan namarraa deebi'u jechuudha tokko takkaammoo min sharril waswaas sharrii nama waswaasuu san alkhannaas kan namatti deebi'u gara namaatti deebi'u yoo namni zikrii rabbii dhiise yoo namni ibaadaa rabbii dhiise namatti deebi'ee nama bira taa'uu gartee jechuudha akkana jechuun khannaas jechuun hiikkaa walii lamaa qaba jechuudha alkhannaas kan namarraa baqatu yoo namni zikrii jedhe alkhannaas kan namatti deebi'u yoo namni ibaadaa rabbii dhiise kanaafan akka rabbiin irraa deebisu ka dandeettii qabu rabbii kiyyattan gartee majeenfadha rabbii amrii kan koos amrii sheexantichaas of keessaa qabu jechuudha egaa sheexantichi jedha alladhii sheexanticha yuwaswisu kanama waswaasii namaan ga'u gartee jechuudha asiliin waswaasii
sagalee sheexantichi namatti ergu sani asaasa yookaan inni namatti musanii gartee jechuudha. Eessatti fi suduurinnaas keessa namaatti fi suduurinnaas jechuudha. Qoma namaa keessatti waswasaa dhufee darbatu jechuudha. Qoma namaa keessatti waswasaa dhufee darbatu. Bakki waswasaan namatti dhufu, shakkiin namatti dhufu eessaa? Keessa namaatti gartee jechuudha. Fi suduurinnaas keessa namaatti waan hamtuu, waan hajaa himu namatti dhufee asaasu karaa haqaarraa nama deebisuu jechuudha. Maaliif fi suduurinnaas gartee jedha jennaan? Gartanii bakki gartee ajaan taa'usii qoma namaa keessa. Bakki taqwaan taa'usii qoma namaa keessa. Kanaafuu nabiin alayhi salaatu wassalaam al-ismu maa haaka fi sadrika wa taraddada fi sadrika jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf bakki sheexanni waswasaatti ergu bakki taqwaan taa'u qoma waan ta'eefi qoma keessa gartee jechuudha. Egaa kan inni qoma namaa keessatti shakkii shirkii waan ajaa darbu rabbitti majeeffadha akka inni natti hin himne. Eenyu jarri kun nama lama. Namni waswasaa namaan ga'u nama lama. Tokko minal jinnati jinni irraa jedha. Sheexana jinni. Sheexanni jinni dhufee nama waswaasa. Wannaas sheexana ilma namaarraa. Sheexana jinniitii fi sheexana ilma namaa. Aduwwiin nabiyyootaa, aduwwiin mu'mintootaa jara kana lamaan. Jinni irraas sheexanatu jira. Insi irraas sheexanatu jira. Jinni irraas sheexana ka jedhamu ka ajaja rabbii dideedha. Insi irraas sheexana ka jedhamu ka ajaja rabbii gartee dideedha. Jara kana lamaan irraan rabbitti majeeffadhaa jechuudha. Wanni rabbiin keenya jinni dura buusee fi gartee jechuudha. Qaayidaan ergaan jechoonni qura'aanaa kun dura deemu gartee ergaa qabaa. Jinni wanni dura bu'eef kabalaan guddaan irraa ka'u jinni jechuudha. Jinniidha gartee jechuudha. Maaliif jennaan sheexanni jinniidha. Jinnii kanaaf dura buusee hamtuun jabaan jinniidha. Jinnii wannumti jarri jinnii jedhamanii fi dhokattoota jechuudha. Ija namaa duraa ka dhokatan. Nuti isaan arguu hin dandeenyu. Isaantu nu arga malee jechuudha. Balaa akkanaa kana rabbitti gartee majeeffadhaa jechuudha. Idan waa meeqaan rabbitti majeeffatee? Waa sadi. Birububiyyatihi wa uluhiyyatihi wal mulki. Kana ka qabu rabbuma. Rububiyyummaa rabbiitiin, mootummaa rabbiitiin, uluhiyyummaa rabbiitiin majeeffachuu jechuudha. Idan gabaabinni quraana kanaa qul jedhi yaa nabi Muhammad a'uudhu nan majeeffadha birabbinnaas rabbii nama uumetti, malikinnaas mootii namaatti, ilaahinnaas gabbaramaa namaa kan namni hundi isa gabbaru. Maalirraa? Min sharri rakkoo alwaswaasi. Waswasaan agartee na waswaasuu san. Eenyu? Alkhannaas. Sheexanni khannaas jedhamu sun. Yookaan alkhannaas. Sheexanni yoo namni zikirii jedhe namarraa baqatu, yoo namni ajaja rabbii dide namatti dhufu san rakkoo inni natti fidu akka rabbi narraa deebisu rabbii kiyyattan majeeffadha jedhi majeeffadhu. Alladii sheexanticha yuwaswis waswasaa namatti ergu, asaasa namatti ergu, fi suduurinnaas qoma namaa keessatti ergu, yaada ajaa ergu, yaada ajaa asaasu. Dandeettii qaba jechuu bari ijoollee sheexannii qoma namaa keessatti waswasaa erguuf dandeettii qaba jechuu rabbitu isa uume. Jarri nama waswaasan kun immoo nama lama. Tokko minal jinna, jinni irraa ka ta'e. Lama wannaas ilma namaarraa gartee ka ta'e jechuudha. Kanaafuu gartee nabiin ijoollee hadiisa keessatti tokkoon ilma namaa dhiiraa dubartii ta'e hiriyaa sheexanaa qaba jedhan. Sheexanatu safaana godhamee jiraa jedhan nabii. Jennaan sahaabaan isinis moo yaa ergamaa rabbii jennaan. Ammoo garuu kan koo rabbi na gargaaree jennaan jedhan. Na islaama waan takkatti na najaju khayriitti malee na najaju jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Idan namni gizee dhaqee ciisu akkuma hadiisa nabii irraa dhufetti nabiin gizee dhaqanii ciisan suuraa kana qara'anii gartee rafuu agartee suuraa kana qara'ee ofitti afuufee amma danda'u qaama isaa axaa'ee rafaa gartee jechuudha. Egaa suuraan kuni gabaabinumaan
suuraa akkaataa itti rabbitti majeeffannu nu barsiisee jechuudha. Gadi butaa itti dabalama ammas suuraa biraattis ni dabala lammaffaa fuula kana. Itti aanuun akkuma isa kanaa suuratul falaq. Suuruma kanaan jarri kun lamaan tokko jechuudha. Suuraan kun lacheenuu tokko. Suuraa akkuma ammas ni kaase Madiinatti bu'ee sababa isaas ni himeera tokko. Akkuma amma ta'an kanatti wal duraa bu'aa maal jedha ammas rabbiin keenya? Qul jedha amma rabbiin nabii barsiisa. Kaayyoon isaa guddaan akkaataa majeeffannaa barsiisa. Qul jedhi yaa Nabi Muhammad. Jedhi ummanni keessa haa jedhanu barsiisi atillee majeeffadhu. A'uudhu rabbittiin majeeffadha. Rabbittan baqadha. Aboo rabbittan maganfadha jedhi. Rabbii gooftaa khaaliqa alfalaq dukkana dhoosee ifa baasutti. Alfalaq jechuun dhoosaa dukkanaa gartee kate. Dukkana akkam dukkanaa'u kana keessaa ifa ganamaa kabaasu jechuudha. Qaayidaa lafti kun gizee gaafa dhaqee bariisaatti achi garagale baay'ee tokko dukkana. Dukkana akkanaa kana dhoosee isa keessaa ifa gartee baasu jechuudha. Rabbii isa danda'aa ta'e kan eega dukkanaatii ifa fidu kan nam tokko kana fiduu hin dandeenye. Rabbii kanattan majeeffadhaa isatti majeeffadha jedhe. Kanaaf suuratu Anaam keessatti faaliqul isbaaxi dhoosaa bariisaa dhoosee kabaasu jechuudha. Barraaqa ganamaa gartee jechuudha. Tafsiira tokko kun. Tafsiirri lammaffaanii rabbii birabbil falaq. Rabbitti majeeffadha. Alfalaq. Kawaa hunda dhoosee baasu. Sanyii yookaan callaa minaanii lafa keessatti dhoosee biqiltuurraa baasu. Birabbil falaq. Rabbii dachee dhoosee biqilarraa baasu. Birabbil falaq. Rabbii tabba dhoosee bishaan irraa gartee baasu. Kanattan gartee majeeffadhaa jedhii jechuudha. Akkana jechuun tafsiira lamaan kana keessaa kamtu caala yoo jenne wanni caaluun jiru tokko jecha hammataadha jenna nuti. Jecha akkana rabbii waa hunda dhoosu khaaliqa waa hunda dhoosee baasuu fi biqilchuu danda'u itti majeeffadha jechuudha. Isatti majeeffadha. Akkana jechuun quwwaa qaba. Dandeettii qaba gartee jechuudha rabbiini. Gartee jechuudha. Isatti majeeffadha. Maalirraa? Min sharri rakkoo. Rakkoon kun rakkoo kamii? Rakkoo waan hundi hin qabu waan garii rakkoo qaba. Min sharri hamtuu kulladii shar. Waan hamtuu baadhatee deemurraan rabbitti majeeffadha. Kanaaf akkana jedha. Min sharri hamtuu yookaan rakkoo maa waan rabbiin khalaqa uume. Warra rabbiin rakkoo hamtuu keessatti uume. Hamtuu isaanii san yookaan rakkoo isaan natti fidan sanirraa rabbitti majeeffadhaa jechuudha. Namni kana namarraa deebisuu danda'u hin jiru illa Allahu rabbul aalamiin. Isatu mootii ishiiti waan ta'e. Isatu qaabidun alaa naasiyatihaa sammuu sii qabee jira waan ta'e. Isatu waa hunda jijjiiruu danda'a waan ta'eefi. Wantoota rakkoo qaban uumama rabbiin uume hunda min sharri hamtuu maa khalaqa. Wantoota rakkoo qaban rabbiin uume hunda hamtuu isaa rabbitti majeeffadhaa. Ammas wa min sharri rakkoo gaasiqin alkan qabullee. Alkan kun rakkoo qaba ijoollee. Rakkoo alkanii guyyaan rakkoon qabu jechuu miti. Guyyaanis rakkoo qaba. Guyyaa achi laalteet afoo yookaan of duratti arguu dandeessa rakkoosaa. Alkan garuu inni dukkanni jabaate yoo inni si bira dhaabbatee waan fedhe si godhe arguu hin dandeessu yoo ifaan qabaanne. Kanaaf maal jedha Quraan? Wa min sharri rakkoo gaasiqin alkanii jechuudha. Alkan kun garuu idaa yeroo waqaba bareechee dukkanaa bareechee golgolaa golgola alkanii jabaate jechuudha. Wa min sharri hamtuu gaasiq alkanii idaa waqaba gize alkan kun bareechee golgolaa'e. Rakkoo achi keessa jiru rabbitti majeeffadha rabbinarraa haa deebisuu jechuudha. Namni ofirratti arguu hin danda'u waan ta'eef dukkanni gizee jabaate rakkoo guddaa qaba waan ta'eef rakkoo alkan keessa dhufu. Kanaafuu nabi wa min sharri xaariqin idaa jedhan hin majeeffatan. Rakkoo alkan natti dhufu
yaa rabbi narraa deebisii jedhan. Maaliif ka guyyaa akkuma ammas ni kaase namni ofirraa arga. Ka sadaffaa egaa ammas wamiin sharri rakkoo baadhatee natti dhufu annaffaasaati warri xoonqaayi hojjatu jechuu. Annafaasaatiin ijoollee assaaxiraati jechuudha. Warra sixirii hojjatu jechuudha. Sila asliin annafaasaati jechuun wamiin sharri rakkoo annafaasaati warra afuufuu yookaan tuttufu filcuqati waa hidhee walitti hidhee keessatti itti tuttufee ancufasaa yookaan gororasaa sixirii yookaan xoonqaayii godhuu jechuudha. Amma nuti karaa gabaabinumaan wamiin sharri rakkoo annafaasaati warra xoonqaayii hojjatan yookaan xonqolinnaa hojjatanuu san yaa rabbi sitti majeeffadha. Xonqolinnaa isaaniitiin rakkoo isaan fidanu filcuqat hidhaa hidhanii waa walitti guduunfanii xonqolinnaa godhanii ittiin nama miidhanuu san yaa rabbi sitti majeeffadha jechuudha. Maaliif jennaan xonqolinnaan nama miidha yookaan falfalli nama miidha jechuudha. Annafaasaati gizee jedhu dubartii hojjataa jechuu kenna. Xonqolinnaa dubartiin hojjattu irra guddaa yeroo san keessatti dur dubartii xonqaayii hojjata jedhan xonqolinnaa sixirii falfala. Kanaaf annafaasaati jedha Qur'aanni. Tafsiira lammadaa immoo wamiin sharri rakkoo annafaasaati warri nammaamu namiimaan deeman walitti nama naqanu. Walitti naqaa warri namiimaa deemanii nama walitti naqanii rakkoo uuman kanarraa yaa rabbi sitti majeeffadha jedha. Filcuqadi yogga gartee jedhu walitti nama hidhan walitti nama naqan badii isaan deemanuuni yaa rabbi sitti majeeffadha gartee jechuudha. Tafsiira kanaan illee gartee fassaran. Tafsiiri sadaffaa wamiin sharri hamtuu annafaasaati. Lubbuu sixirii hojjattu gaafas dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee jechuudha. Lubbuu warra falfala hojjatu san lubbuu ajaa waan ajaa yaaddee nama darartu san yaa rabbi sitti majeeffadhee jechuudha. Tafsiirri kun sadan keessaa kamtu gaariidha. Hundinuu matnii Qur'aanaati. Saahiree irraas majeeffachuu. Nammaama warra deemee walitti nama naqu nama hamaturraas majeeffachuu. Maaliif jennaan jarri kuni akkuma sixiriin falfalli xoonqaayin ganda balleessu namiimummaanis ganda balleessa. Firummaa mura. Dallaa rabbii cabsaa agartee jechuudha. Akkana jechuun walumaa galatti lachuurraa majeeffachuu. Saahireerraas namiimaarraas alladiina yufsiduuna fil ardi walaa yuslihuun jechuudha. Kun ijoollee waan hawaasa keessatti argamudha rakkoon kun hundinuu. Wamiin sharri ammallee hamtuu rakkoo irraan majeeffadha yaa rabbi sitti. Haasidin hinaafa nama hinaafu jechuudha. Hinaaffii eenyullee ni qabaa. Rakkoon hinaaffii gaafa hojiitti hiikan miidhaa qaba jechuun rabbiin keenya. Wamiin sharri rakkoo haasidin hinaafaan qabu. Idaa hasad gaafa mul'isee hojiitti hiike jechuudha. Idaa hasada jechuun gaafa mul'isee gara hojiitti hiike rakkoo guddaa namarraan ga'a waan ta'eef yaa rabbi sitti majeeffadha rakkoo sanarraa deebisuu jechuudha. Hinaaffii jechuuni qabeenya kee rabbiin sirraa fudhachuu nama si hinaafu jechuudha. Qabeenya sirraa fudhachuu hinaafa. Mu'minnuu hinaaffii ni qaba jedhe Hasan al-Basriin. Al-mu'minu yaxsad mu'minni hinaaffii ni qabaa jennaan ni qabaa. Garuu hojiitti niiku. Hojiitti niiku jechuun akka qabeenyi kun sirraa dhabamu sittiin godhu. Inuma egartee qalbiitti qabatee dhiisa. Kanaaf idaa hasada jechuun idaa azhar gizee mul'ifate. Hinaaffii kana mul'ifate. Mul'ifachuun mul'isee hojiitti hiikuu jammare jechuudha. Rakkoo sirraan ga'uu jammare jechaan hojiin. Hinaaffii kanas yaa rabbi narraa deebisii jedhii majeeffadhu jechuudha. Waa meeqatas keessa jira? Waa afurtas keessa jira ijoollee waa afur gurguddaan. Tokkoffaan rakkoodhuma uumamni rabbii warri rakkoo qaban ittiin deeman rabbitti majeeffachuu. Lammaffaan dukkana halkanii gizee dukkanni jabaate baay'ee sodaa qaba waan ta'eef rabbitti majeeffachuu. Sadaffaa
xonqaa'ummaa warra sihirii hojjetu lubbuu sihirii hojjettu dhiiraa dubartii ta'e irraa majeeffachuu. Afraffaa hinaafa nama gartee nama hinaafuu gartee jechuun kanarraa majeeffachuu. Kana qofaa miti wamin sharri haasidin jechuun ka shanaffaa wamin sharri rakkoo haasidin budaan qabu jechuun. Budaa beeytu mitiire nama budaa nama nyaatu. Idaa hasad gaafa nama gartee hojiitti hiikuu jammare budaan kun. Kanaan illee fassarame nabiin alayhi salaatu wassalaam budaa jechuun nama ijaan maasha Allah waan jenne gaala distii galche nama qabrii galche jedhan budaanis ni jira gartee jechuudha. Rabbitti majeeffatamaa jechuudha. Isni agalu ijoollee gartanii ilmii barsiisuudha waan ta'eef gabaabsee nama isinirraa deebi'a. Qul jedhi yaa nabi Muhammad a'uudhu rabbitti majeeffadha. Birabbil falaq rabbii waa hunda dhoose baasu dandeettii qabu jirjiiruuttan majeeffadha jedhi majeeffadha. Maalirraa miishar rakkoo maa khalaqa warra sharriidhaan uumame rakkoodhaan uumame rakkoo namarraan ga'u hundasaa rabbitti majeeffadhaa isatu narraa dhowwa jedhe. Wamiishar rakkoo ghaasiqin alkanii alkan kun alkan ta'ee qofatu hin taane idaa waqaba inna bareechee dukkanaa'ee golgolaa'ee rakkoo achi keessa dhufu yaa rabbi sitti majeeffadha jedha. Wamiishar rakkoo annaffaasaat warra sihirii goote keessatti afuuftu filcuqad hidhaa hiitee sihirii goote xonqolaa xonqolinnaa goote falfala gootee gabbaaftu kana yaa rabbi sitti majeeffadha. Yookaan immoo wamiin sharri naffaasaat lubbuu sihirii gootu hunda dhiiraa dubartii ta'e sihirii xaxxee hiitee xonqolaa gootu kana yaa rabbi sitti majeeffadha situ danda'aadha yaa rabbi nurraa deebis. Wamiin shar ammallee rakkoo haasidin hinaafaa nama hinaafu. Idaa hasad gizee hinaaffisaa baasee mul'isee hojiitti hiike. Wamiin shar rakkoo haasidin budaa nama gartee budummaadhaan deemu. Idaa hasad budummaa isaa kana gaafa hojiitti hiike jechuun. Kana hundaa yaa rabbi sitti majeeffadhaa yaa rabbi nurraa deebisi dandeettii ka qabu si'i ati nurraa deebisi jedhi ofii keetiif illee majeeffadhu. Ammallee rabbi mu'mintootattis himi akka isaan majeeffatanuu jechuudha. Aayanni kun suuraan kun wanni nuu kennu ijoollee. Gizee ammaa sihiriitu bayyata ijoollee keenya obbolaa keenya dhiiraa dubra. Sihiriin miidhaa namarraan ga'aa jechuudha. Sihiriin miidhaa guddoo qabaa. Ka fayyaa nama dhowwu jira. Ka dhukkubsee lafatti nama hambisu jira. Ka akkanumatti gartee ittiin namni baadhatee deemutu jira. Sihiriin numa jira. Namni sihirii kanarraa ayata rabbiitiin of eeguu ka suuraa kana. Silaa Quraanni kan inni nuu kaa'e namni suuraa baqaraa mana isaatti qara'ee saahirris hin dandeessu jaarrasuun. Nama suuraa baqaraa qara'uu hin dandeenye hoo dadhaboot akka qul a'uudhu birabbin naasii akka qul a'uudhu birabbil falaqii akka qul wallaahu ahadu gizee hunda ofitti qara'uun of eegu gizee raftu gizee kaatu gizee deemtu gizee teessu ofitti qara'uun of eeguutu caalaa jechuu kaa'eetu gartee egaa Quraanni gartee kana nuu kaa'ee fuulli kun isinii dhumuu qabaa gadi butaa qul wallaahu ahaduun itti dabalamaa wal duukaa dhuma wal fakkaata waan ta'eef dabarsaa Quraana kanaa. Ammas achirraa ka'eetii ayata tawxiidaa jammare gartee jechuudha. Suuratal Ikhlaas. Suuraan kun xiqqoo suuraa darbeen adda qaba gartee jechuu ijoollee keenya. Suuratal Ikhlaas maqaa guddaa qaba. Eega suuraa Faatihaatii maqaan guddinaan baay'inaan Faatihaatti dheeratu suuraa kana. Maqaa hedduu qaba. Suuratu Tafriid, Suuratu Tajriid, Suuratu Tawxiid, Suuratu Najaat, Suuratu Wilaaya, Suuratu Ma'arifa, Suuratu Samad, Suuratu Asaas, Suuratu Maani'a, Suuratu Baraa'a jedhamee beekama. Kun hundinuu tawxiidatti waan qajeelchuudha ijoollee. Tafriid ifraadullah subhanahu wa ta'ala rabbiin ittiin tokkichoomsu. Suuratu Tajriid rabbiin qofa gartee godhanii qulqulleessanii tawxiida rabbiif qulqulleessu. Suuratu Tawxiid suuraa tokkichummaa rabbii mirkaneessa. Suuratu Najaat
Suuraa namni yoo toohida mirkaneessa ittiin ba'u. Suuratul wilaaya. Agartanii tokkichummaa Rabbii garteetti nama geessu wilaayaan Rabbiin qofa jaallachuutti nama geessu. Suuratul ma'ariifaa. Suuratul samad jedhamtee kaayamtee jirti. Suuraan kuni suuraa fadlii gurguddoo qabduudha jechuudha. Hadiisa Bukaarii Abii Sa'iid nam tokko na dhaga'e nama suuraa kana qara'ee deddeebisu rasuulatti mee jennaani rasuulli maal jedhan wallaahi harka sadii quraanaa keessaa harka tokkoon qixaawti jedhan. Namni quraanni bakka sadii ta'a juuza 10 juuza 10 qixaawti jechuu warra fassaree jira. Warra immoo quraanni kuni guutuun juuzii 30 bakka sadiitti qoodamaa jiru. Ahkaama wa'diif wa'iida jannataa fi bidda jechuudha. Al-asmaa was-sifaat toohida Rabbii of keessaa qaba. Waan quraanni toohida waan ta'e suuraa kanatu of keessaa qaba jechuudha. Sababni quraanni kun dhufeef inni kuni ummanni mushrikaa nabiidhaan alayhi salaatu wassalaam Rabbiin keenya kunuu argaa jirta jedhuma argaa jirtu kana mee Rabbii kan keemmoo nuu himi jedhanii Rabbii kottuu gabbarinuun jettu Rabbii quraana natti bu'ee jettee himtu kana Rabbiin kee nama akkamiiti mee nuu himi jedhanii rasuulatti gaafii dhiyeessinaani deebiitti kenne Rabbiin. Rabbiin kan koo jedhiin jedha Rabbii kee Nabi Muhammadiin. Rabbii eenyullee taajoom kan isin immoo mormuu hin dandeenye. Rabbii akkanaati. As-samad itti haajoomama tokkicha kan akka isaan jirre. Ilmoos kan hin qabne namarraas kan hin dhalanne. Fakkaataas kan hin qabne. Kanaafuu qul jedhiin huwa. Huwaan sha'anii jedhu ulamaan keenya. Sha'anii jechuun ijoollee haalli jechuun akkana jechuun kanaan fassaramuu jedhan khatiir waan guddaa inni sin gaafattan sun Allah jedhama. Allah Ar-Rahmaan jedhaman jenne Ar-Rahiim jedhaman jenne maaliif jennaan maqaa kana nam tokko addunyaa kana keessatti namni ittiin moggaafate hin jiru jedhan. Isa Allah jedhamu san maqaa akkanaatiin warri gabbaramu hundi takkaan waamamne. Ahad tokkicha ka ta'e kan akkasaa kan hin jirre. Ahadummaan maal inni ijoollee zaata isaa keessatti tokkicha ka ta'e. Sifa yookaan bifa isaa keessatti tokkicha ka ta'e. Hojii isaa keessatti tokkicha ka ta'e. Fi kulli sha'nin min shu'uun wama hunda keessatti tokkicha ka ta'e laysa kamislihi shay kan akkasaas immoo hin jiraanne. Kanaaf Rabbi waan itti fakkeeffamu hin qabu ijoollee. Mukatti fakkeessuu dandeessa walillaahi al-masalul a'laa. Nama namatti fakkeessuu dandeessa. Lafa lafatti fakkeessuu dandeessa. Qilleensa qilleensatti fakkeessuu dandeessa. Walumaa galatti uumamatti fakkeessuu dandeessa. Allah rabbal aalamiin wanni itti fakkeeffamu hin jiru. Kanaafuu sifa Rabbii keessatti bakkuma Rabbi nama dhaabe dhaabbachuu. Bakka Rabbi si dhaabe waan Rabbi jedhe irratti dhaabbachuu waan nabiin jedhan irratti dhaabbachuu walaa yutajaawazu zaalika kana darbuun hin danda'amu ijoollee. Eenyutti fakkeessitame wamanni jedhe jettee dhaabbachuu malee akkana jechuun hin danda'amu gartee jechu. Kanaaf huwa dubbichi Allah Rabbiin ahad tokkicha fi sifaatihi wa fi dhaatihi wa fi af'aalihi. Allah Rabbiin as-samad isa uumamni hundi taajomtu. As-samad jechuun ijoollee itti haajoomama. Eenyullee katti haajooma. Maaliif itti haajooma namni? Jiruu jireenya isaatiif itti haajooma. Rakkoo isaatiif itti haajooma. Itti haajoomama. Gargaarsa barbaaduuf itti haajooma. Kan namni hundi itti haajoomu jedha. Kanaafi Abbaa Imraan ibn Husayn itti dhufan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Yaa Husayn jedhanii Rabbi meeqa qabdaa jennaani 7 qaba jedheen. 7 guutuu moo jennaan eessa jiru jarri kun jennaan tokko samii jira 6 dachee duniyaa kana keessa jira jedheen Rasuulaan alayhi salaatu wassalaam. Gaafa dubbiin jabaatte gaafa rakkoon jabaatte
jara kana keessaa garamitti gortaa jedhanii nabiin alayhi salaatu wassalaam. Jennaan isa samiittan ol deebi'a isa malee namni haajaa baasu hin jiru. Jennaan isa samii bira dhaqa jedheen isattan himadha jedhe haajaa kiyya. Jennaan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Eega gaafa rakkinaa ja'an dachee keessa jiran kun waasiin goone tokkicha samii san malee hunda siyyuu dhiisi tokkicha samiitti deebii jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf ijoollee as-samad jechuun itti haajoomamaa qalbii uumama hundaa keessa ka jirudha kun. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كان أبد ربي إسا اتهاج وما تأسن كان منتو كل مرمون دنديني إسا كان جيتشو كان أين يليني بيجتان جيتشو هم بيجتان كان سمي كاوم إسا دتشي كاوم إسا اتهاج وما كان منون دي اتهاجم مخلوقني هن دي اتهاجم إرى أفقاون دنديني كان ربي كسيتي جديد مجرى جديتي تنزيه الله سبحانه وتعالى لم يلد المون الذي رادو برتي المون اللي مالي في جنان المودلون قامني ويرم الرابو كنا المودلون توكيتشما مرما المودلون حاجو ماما تاو دوا تنافو المون أبا فكاتي وانت لك ربنا المنقب هو الأول والآخر والظاهر والباطن المنقب ولم يولد هندل الناس نمرة دلتشونسي مالكنا أغرتني توكيتشم ربي توكيتشامي تجتشو كنا اتهاجو مامامي تجتشو كنا كناف دراساس واني دربنجر بودساس واني دفنجرو جتشو ربنا عقرتني هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم. ربي سكنات ولم يكن له ربي فنجر كفوا جتني كفوا فكاتان جتشو كفي جتشو نمنا ماف إريانا مافتو ولما قالتي إريان كف فكاتان كف وما تقول لنا ما سفكاتو تقول لنا أبو قرتي جتشو ربي في ذاته أما ساكيست ذات ساكيست صفة ساكيست أجي ساكيست وما سفكات تقول لين أبو ليس كمثله وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أحد تكون ما نمني سفكات جرو جتشو أكنا جتشو جدا سوران كن ولما قالت شركي تكون أبو ربي شريكة تكون أبو شريكة تكون هنك أبو جيتشو أكنا جيتشون نما ورا مشركاتي في ورا يهودا نصارى ربي صديقو أن كان رتي قرآن نكون ديبي سجيتشو دا إغامير نسني ديبي أكمواتي قل جري يا نبي محمد هو شأني يوكا حالي الله ربين أحد توكيتش الله ربين الصمد إيسا أممني هندي اتهاجمون إرى أفقاون دنديني ربين مو أمم هندر رئيس أفقاء لم يلد كإلمو ألين كمنت إن كابو إلمو اتناجم مالي في التاجم دنداء داهو ولم يولد كنما الراسين ألني كنما أومني إني أوما دمالي أوما مامتي أكسما سمو ولم يكن له كوان تكال ليس في الجرين كفوا فكاتان جرف دياتو إريان فكاتان إتني إسادا تقول لي كان إنجر أحد تقول لي كان إنجر إذن آية توحيدات آية توكيشما ربي غرتي مركني سودا غرتي وانتا إفي كنافو صحابتي توكو زمان النبي عليه الصلاة والسلام قرآن غرتي كان أنجم قرآن براك سورة براك رأي كان أنتمورا ورني إمامته صلاةيسو يا قل الله هدوك فانو صلاةيسي يا مو سورة براتي نو صلاةيسي مالي سورة لما ولتين كبين جناني يو أكنان جالتان إسنين صلاةيسا إمامته يو جبتان إمونا قد ديسان بربادو مالي أن قرآن كان ديسو جنان أكني رسولة كسسان عليه الصلاة والسلام وان النجة غافت داجي الرسول غافتني رسول الله غافتنا يا إرقام ربي ننجالت دا صفة رحمن قبا واي بفرب رحمن دبتا صفة يجون جون حال عمل ربي قبات تيمباي
جنان والله إن حبها أدخلك الجنة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام سورة كسيكنا بايسون الرائقم قرؤون الرائقم توحيد كينيا قد جبسون الرائقم وان قرآن نيف حديث نربي فكن قف ربي كنون الرائقم سورة نتاكنا فكاتا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب